Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota qaaqqootiif kan taatan hundi keessan jirtu nagaa keessan isin jenna. Har'a viidiyoo haaraa tokkoon deebine irraa innis maal jettan akkaataa akka itti Twitter akkaawuntii kireet godhatanii fi haala itti fayyadama isaanii isin agarsiifna. Akka xumura viidiyoo kanatti ilaalaa isin jenna. Warreen maatii chaanaalii kana taatan laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Warreen maatii chaanaalii kana hin taane immoo maatii chaanaalii kana ta'aa isin jenna. Subscribe godhaa, like akkanuma share illee godhaa isin jenna. Amma kallattiidhumaan gara Twitter akkaawuntii banuu keenyatti deemna. Twitter akkaawuntii appilikeeshinii ishii kun ishii kanadha, ishii argitan kanadha. Twitter jette jirti, mallattoo simbira wayitirra jira. Egaa ishumarratti cuqaasnaa jechuudha. Erga cuqaasnee booda akkatti nuu fida. Create account kan jedha. Osoo akkaawuntii qabaan dura osoo akkaawuntii dura qabaanne loogiin kan tuqna. Amma akkaawuntii create gochaa jirra waan ta'eef create account kan jettu ishee kanarratti tuqannaa jechuudha. Create account. Erga create account kana tuqne maqaa itti fayyadama keenyaa maal jennee maqaa akka banannu nuu fida. Jalqaba irratti name kan jedhu jira. Fakkeenyaaf ani amma qaqqoo jedheen maqaa koo barreeffadha. Phone number emailiin isin danda'ama. Ani garuu phone number hin taasisa. Date of birth illee nu gaafata. Akkanuma isin guunna. Erga kana guunnee booda next jennaa jechuudha. Ammas next jennee darbina isa kana biras. Suniin booda sign up goona. Amma verify phone jedha. Bakka intini akka nuti verify godhannuu fi lakkoofsuma isaa guunnee irratti SMS dhaan intini verification code wayii nu ergaa jechuudha. Okay jenna. Inni iyyuu asirratti nu ergaa jechuudha. Kun amma verification code nu ergeera. Amma isa next goona jechuudha. Suniin booda passwordii galfadhaadha. Make sure it is 8 characters and more jedha. 8 gadi ta'uu hin danda'u. 8 fi isa ol goona jechuudha wanta passwordii galfannu. Passwordii koo galfadhee passwordii koo irratti na harameera. Next godha jechuudha. Suniin booda akka itti fida pick a profile picture jedha. Have a favorite selfie. Yoo barbaadde ammas ka'uu dandeessaa yookiin immoo upload it is now upload gochuu dandeenya suura qabnu keessaa. Yoo kaawuyyuu hin barbaannu ta'e immoo skip kan jedhu kun iddoo kana jirti. Ishii tuqnee baana jechuudha. Garuu an amma waan suura irra kaawuu barbaadeef upload kan jedhu tuqaa jechuudha. Upload dagoonu immoo take photo and choose exist photo kan jedhu jira. Take photo ammuma suura kaasudha. Choose exist photo jechuun immoo suura duras kee jiru keessaa filannaa jechuudha. Ani suura waan hin qabuuf choose exist photo kan jedhu tuqaa jechuudha. Baay'ee keessa jira suura. Amma jira suura isaa kan barbaadde jedha. Suura kana barbaadan. Suurichi jira. Akka inni akkatti erga nuu fidee booda apply kan jedhu gubbaa kana jira. Apply isa kana tuqnaa jechuudha. Erga isa goonee booda next goona jechuudha. Next erga goonee booda waa'ee kee yookiin bakka waa'ee akkaawuntii kee kana waan xiqqoo ishii barreessichaa jira.
yoo barbaanne barreessina waan ta'e yoo barbaanne ta'e immoo skip goonee darbuu dandeenya. Skip goona ammas akka ittiin nuuf fidaa jira. Kanas next goonee dhuma darbina. Erga akka ittiin nuuf fidee immoo amma nu baneera nutti noo jennaa jechuudha. Ammallee akka ittiin nuuf fida ammas next goonee darbina jechuudha. Amma akka ittiin nuuf fida jarreen kana keessaa kan barbaadde follow godhechaa jira. Abba barbaadan follow gochuu dandeessu, yoo barbaadan immoo ammas next gootanii darbuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf nama kicha kana osoo follow gochuu barbaadde namicha edda follow gootee booda next gootee dabartaa jechuudha. Amma kun namticha irraa jechuudha. Kun amma abaabootii namtichaati waan namtichi asirratti haasa'aa turedha. Egaa viidiyoo keenya har'aa yookiin barumsi keenya har'aa asumarratti dhaabbata jenna. Haga dhumaatti ilaalaa isin fayyada jenna. Galatooma jedha nagaan oola.